Tole, ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota cafee sirna gadaa kuni qophii hubannoo sirna gadaati. Kanaafiyyuu guyyaa jalqabaa wal barree isinillee wal baruudhaaf dargaggoota lama Saadiq Haji Muhammadii fi Muhammad Amin Gabii qabadhee sagantaa kanarratti isinii dhiyaadhee jira. Akkaataa isaan of baranii isiniin wal baran nu hordofaa. Kanaafiyyuu asumaan gara Saadiqitti isin dabarsaa. Mee akka ittiin of lakkaa'ee isinillee wal baree ofillee of nu barsiisu walumaan haa hordofnu. Tole, Saadiq maal jettanii akkamitti wal barta uummata kanaan? Tole, galatoomaa. Ani Saadiq Haji Muhammad jedhama. Haji Muhammad ka waaqooti, waaqa hukumeeti, hukumeen ka damboobaati. Damboobaan ka ruufooti, ruufoo ka lukkuuti. Tole, gosti kiyyaa xiijoodha. Xiijoon ka bullaallaati, bullaalla ka sikkooti. Sikkoo kan arsiiti, arsiin ka xummuugaati, xummuugaa kan baarentuuti, baarentuu ka oromooti. Haala kanaan oromootti gala jechuudha. Egaa hordoftoota keenya argitanii jirtan akka ittiin of baree isinillee of baraa jiru. Isinoo ani hoo mee itti deebina? Dargaggoo kanaan ol isin barsiisa ammas. Tole, hordoftoota cafee sirna gadaa ani Muhammad Amin Gabii jedhama. Gabiin ka galgeeti, galgeen ka anaataan ka odaati, odaan ka shixoonaati. Shixoona ka wiita gooti, wiita ka godaanaati. Gosti immoo Sa'immannaa jedhama. Sa'immannaan ka mandooti, mandoo ka arsiiti, arsiin ka xummuuggaati, xummuugga ka bareentuuti, bareentuun ka oromooti, xumuree argama kooti. Hordoftoota keenya akka irraa gammaddan akka itti bohaartan abdii qaba. Kanaafiyyuu ani dhaloota kanneen akka isaan of barsiisanii isinii wal baran argitanii jirtanii. Ani ammoo guyyaa har'aa sikkoo fi mandoon isinii qabadhee dhufe. Kanaafuu murtiin arsii takkittiidha. Kanaaf tokko haa taanu jechaa anillee of isin barsiisaa. Ani Muhammad Kadir ka Amiir ka Kabir Huseenii, Kabir Huseen ka Kabir Ibrooti, Kabir Ibroon ka Huseena, Huseena ka Tuucha ka Annaati, Anna ka Daarimi, Daarim ka Sultaani, Sultaan ka Kushii. Gosi tiyya bullaalla ka sikkooti, sikkoo ka arsiiti, arsiin ka xummuugaati, xummuuga ka bareentuuti, bareentu ka oromooti. Egaa akkanatti of barree isinillee wal barree jirra. Haga qophii itti aanu dhufuuf isin ammoo hiriyoota isin maddee jira wajjin wal baradhaa. Torbaan qophii itti aanu qophiin keenya akkam ture torbaan? Bareeda ture. Haaluma kanaan itti fufnee uummata dhaloota waan itti aanu dabarsinaa. Torbaan dhufoonni isinii dabarsinu. Torbaan dhufu jechuun qophii itti aanu keessatti sikkoo maali? Mandoo maali? Ilmaan arsii maali? Akka isin beektanii of barattaniin ilmaan arsii gosoota 800 ol sagantaa kanarratti kan isinii dabarsinu ta'a. Ilmaan sikkootii fi ilmaan mandoo addaan diddiinee asirratti isinii ibsinaa. Nu hordofaa. Horaa bulaa.